Tolideef baay'ee yaada bareedaa yaada ciccimaadha dhugaadhuma isaa dubbachuu fi wantootni si biraa argachaa jiru. Deef gara laafessadhama. Tarii wantoota argite kana wajjin ilaata. Amma yerootti nattaasoftuuni sana yaadaa ture. Sababni isaa waan hin dhaga'ee fi wantoota ati amma naa kaaftu wajjin gaafa ilaalu jechuudha. Tarii Finfinnee mayyuu yeroo kaasita sila kaastee turte. Kaastee naanitti nadaraa kenna jalaan bu'een si jedheen si deeffadhe. Kaasituma hojjechuu dhufeeyyuu qarshii walitti qabate kana namootuma karaarra taa'anii kadhatanii fi raabseera. Sidiibti kun haafuudha moo maali yaadeera kan jedhanis jiru. Kana qofaa miti namoota garaagaraa irratti yooma mana nyaataa dhaqellee namoota nyaanna jedhama maadaan amma baramee jiru beekamaadhuma nyaata tokko namni taa'aa jira taanaan nyaanna jetta amalumaaf jetta beekamaadha kun nama miti beektus miti namoonni naannoo sana jiran beekus beekuu dhiisuus dandeessa garuu aadaama ta'ee nyaanna jedhama eebbifamachuu danda'a akkasumatti itti fufta jechuudha nyaata kee itti fufta amaleeffannaan akkasii jira deef garuu ofiisaatti jalqabee namoota afaan kaa'uuf immoo ka'ee dhaabata akkas keessa deemaa jedhama kana qofaa miti namoota harka qalleeyyii yerootti wantoota garaagaraa hammuma humna isaatii kana baatee dhaqee namoota harka qalleeyyii kana dubbisu mana namoota zayitii fa'aa daabboo fi bishaan fa'aa bitee yerootti raabsu fa'aa qaba jedhama. Tarii dhaabbata gargaarsaa hundeessuufis gara fuulduraatti sagantaa qabaa laata sayyaduusi tarii addanuu baasi namoonni jedhan jira. Dhugaa dubbachuu fi ammaatii keessatti guddadhe keessatti maatii harka qalleeyyii gidduutti guddadhe. Mana keenya maaltu jira? Inkoo waan jedhamutu jira. Armeen koo inkoo na barsiifteetti. Inkoo jechuun namni tokko mana keenyaatti yoo iddoo biraa deemeera ta'e yookaan iddoo biraa deemee yoo kan bule ta'e wanti mana sanatti hojjetame qooda isaatti ta'aaf. Namni nyaatu sareen hin nyaatu. Eenyuyyuu nyaatu taa'ee bada. Kanaafi armeen kollee iddoo dhugaa dhaganii jiru. Waan akkasii argaa waan guddadheef asillee jiraadhee yeroo mana nyaanni hojjetamu yeroo manatti handaaqqoon qalamu yeroo waa tokko ta'u yeroo bilbilaa illee na dubbistu inkoon keessii taa'eera naan jetti. Innaa waan akkasiitu jira mana keenya keessa gatii ta'ee fi natti tola. Maatii wajjin nyaachuun mana barumsaatii illee galee yoo nyaanni kan koo taa'eera ta'e irra deemee isaan gurshee yoo isaan nyaatan malee natti hin tolu. Abbeen keenya illee gaafa bakkee turee halkan fa'aa dhiisisee gaafa dhufu ribaa nu kaasee yoo nu gurshee yoo afaan nu kaa'e malee itti hin tolu. Maatii akkasii gidduutti gatiin guddadhee fi anan bayyuutu mana kee dhufe sin gursha yoo na duuba na jaalladha natti tola. Mana nyaataa fa'aa gaafa dhaqu isuma dhugumaa fuudhee yoo nama gurshe natti tola yoo afaan nama kaa'e sagantaa fa'aa gaafa deemu namma irra deemee warra nu keessummeessanii yoo gurshe nan jaalladha baay'ee saganallee akka keessa naa baran amala koo gatii ta'eef. Maatiidhuma akkaataa dhufaatii keetiitu. Akkaataa dhufaatii kooti. Kanaaf nan jaalladha. Yeroo faarfannaa jalqaba hojjechuu dhufe dhugaa dubbachuu fe anamma natti kolfaa turani kanallee eessa akkatti guddes baay'ee isaan beeku. Yoo isaan illee na gorsani isaan baay'ee waa'ee sagalee waaqayyoo waan isaan itti irratu natti fakkaata. Anamma kadhataa yoo arge wannaan qabanii. Birrii 200 faa kenna birrii 300 faa kenna natti kolfa wasiilli koo. Deefati koo kadhataanas keessa jiru nama tokko qofaa miti nama baay'eetu jira gargar qooddee illee laattuuf maal godhatu kanaan jedha. As keessatti taaksii faa ta'a saantimee dumbulloon taaksii faa ta'a. Kanaaf isaan gargaaruu illee hin danda'a siinillee si gargaara qusadhu waan akkasii yeroo jedhu fayyilana keessa hin dadhabeennis waan baay'ee na danda'eera dhugaa dubbachuuf. Utuma jedhu nan fixa yoo marsaa tokko dhufee nan fixa yoo marsaa lammaffaa dhufee nan fixa. Baay'ee natti ulfaata. Karoorumaati hojii sanaaf qabattee jechuudha faarfannicha hojjechuuf. Na gaddisiisu kana yoo argee nan bu'a kana yoo argee nan bu'a kana yoo argee utuu wajjin deemaa jirru biraa deemee dhaqee daabboo bitee waan ta'e bitee deebi'ee immoo dhufaa akkuma kana bakka wallaalummaadhas ta'ee hin beeku gaanii akka sanatti ture amma immoo akkasuma jireenyi koo isaanii wajjin dabarsuun amma yeroo ayyaanaa daabboo bitee daakuu bitee zayitii bitee waan akkasii namootuma duukaa dabarsuun waan natti toluuf hin godha malee
gargaarsas jedhee miti gargaarsi immoo xiqqoon qabu. Nama deeggaruuf namaaf intanii jedheetu ta'e natti tola akkas gochuun. Sababan kana kaasuufan qaba. Maalinni yeroo baay'ee faarfattoota biras yoo ilaalte, hojjettoota wangeelaa biras yoo ilaalte, tajaajiltootuma yoo ilaalte namni sadarkaa jirutti waan isa fakkaatu barbaaddata. Jechuun nama wajjiniin walii galtu qabda. Wantoota akkasii jedhama. Kanaaf jedheetani yeroo baay'ee faarfattoonni faarfattoota akka isaanii wajjin ooluu barbaadu. Walitti dhufeenyi isaan qabanis immoo garuma sanarradha. Yooma ilaalteetta ta'e konneekshiniin jiru gama sanarra baay'ee ijaarachuu barbaadu. Tarii ofirra dabarreeyyuu immoo nama gargaaruun haafuuti. Waliima keenyayyuu sirriitti beennaa inni dhummoo gaaffiidha. Tarii namootni nuun wajjiniin tajaajilu. Waanuma xinnoo sanarraatitu kuttee akkas goote. Tarii iddoo sanatti wanti si barbaachisu jiraachuu danda'a. Tarii amma bashaddaqaa keessa seenteetta waan ta'eef amma gaa tarii haalli irra jirtu baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Waan lama bashaddaqaas jirtaa guddiidhas jettaati. Haalli kee namaan qabamu. Tarii jechuu barbaadee fi namoonni kun namoota akka isaanii barbaadu. Namoota akka keetii irra kan darbe atamma namoota kan biraa wajjin walitti dhufeenyi ati qabdu egaa akka manaa kaafte yoo ta'eefi. Tarii laayif istaayiliin kee yoo maal fakkaata? Mee tarii jireenyumti guyyaa guyyaasaa akkamitti geggeeffata? Nama akkamii deebi'oo jedhame maal jennu? Ani dhugaa dubbachuufi atis sila naa kaasteettaa baay'ee kabaja guddaa dhugaa dubbachuuf irra deebi'ee si galateeffachuu barbaada. Utuu nuffiin utuu amala koo nuffiin yeroo baay'ee qabamaan turre kanan qabamaan turreef akkuma amma oolmaa kee jettee kaaste ji'a tokko jira ji'a tokko keessaati torban sagantaaf qooddadhu qaba konfireensii ba'uu fi torban kadhannaaf qooddadhu torbanii yeroo koo hojjechuuf faarfannaallee barreessuu yeroo nama gaafata. Faarfannaa barreessuun yeroo nama gaafata. Jecha isaa qindeessuun walaloo isaa yeedaloo isaa akkuma sila kaaste immoo jechimuu uummanni kun bal'aa waan ta'eef waan asitti dubbattu achitti qeeqaa wantoota kana gidduu galeessa godhattee hojii gaarii tokko hojjechuuf achi immoo gara istuudiyoo gaafa deemtu immoo waan baay'eetu jira. Istuudiyoo isa kanatti sagalee waraabdaa inni ajjistisii godhee immoo ganaa laayiv instrumentii waan nama bira deemtaa inni immoo turaa inni sun immoo turaa abbaan gitaaraa yoo torban lama si beellame abbaan masiinqoo jira abbaan saaksii jira abbaan beezii jira sun jira sana moolitti qabdee miiksii hojjechuuf yeroo dheeraa fudhata akkatti har'a haasa'amu kana miti. Kanaafi suni xiqqooshee yeroo koo hin fudhataa yeroon qabu immoo yeroo baay'ee manatti hin dabarsan. Baay'een jaalladha mana koo. Nan kadhadhaa yeroo koo nan kadhadhaa sagalee waaqayyoo nan ilaalaa waaqayyoo wajjin Yesuus wajjin gammadaa waa'ee fayyina koo yaadaan oola. Kanaaf akka kanatti dabarsaa namoota tokko wajjin immoo ooluun akkuma tamma jette egaa hiriyoonni koo yeroo darbe namicha jilbeeffatee hojii hojjetu sana gatiin ni jilbeeffatee guyyaa guutuu isaa kabajuu fi waan akkasiis qabdaati. Waan akkasii gatii jilbeeffatuuf nuti immoo guyyaatti hammam jilbeeffannaa waaqayyoo fi fayyaa qabnuu fi galateeffachuuf uumaa keenyaaf. Inni garuu hojii isaa guyyaa guutuu jilbeeffata. Isa jedhu wajjin wal qabsiisee iyyuu laxxafe malee waan akkasii bakkeetti hin baasu garuu jireenya kooti jaalallata achitti qabdu wal jaallatu. Nyaata illee hin qabanne miti bishaan hin qaban midhaan hin qaban miti jaalalli mana sana jiru gaafa tidhattu galata waaqayyoo haa ta'u siin jedhu waaqayyoo haa ulfaatu noorii taa'e siin jedhu hamma mana isaanii keessa jiru immoo baasanii sii kennu si nyaachisu gammachuu guddaa waan qabaniif isaan wajjin gaafa ooltu baay'ee gammadda gatii ta'e ana gammachuu kooti oolmaan koo. Waaqayyoo baay'ee namatti tola. Egaa argati kaaste deebi'uu ta'ellaatti duubatti deebi'uudhaa yoon baadhee akkuma kana nama kophee ofirraa baastee namaaf laachuun namoota ba'aa baatan egaa kunis waan akkasiifaa jira namoota nama biyyatti anis akka kana tarii namoota namni guddaan yoo ba'aa baatee si bira darbaa jira ta'e biraan dabartu aadaama biyyaatti wantoonni akkasii jira tarii wantoonni akkasii amma jiraachuu dhibuun malu jedheen yaada sababni isaa hin jiru amma baay'inaan hin argamu waan ta'eef yoo argames akka ammaa kana baay'ee booldi ta'ee mul'ata. Nama harkaa ba'aa fuutee yerootti baattee deemtu fa'aan sooshaal miidiyaarra jira. Nama guddaarraa yerootti ba'aa baattee deemtu jira. Kophee ofirraa baastee namaa kennuun. Tarii wantoonni akkasii kun tarii kennaa makeeti moo tarii gara fuulduraatti abjuu akkasii qabdaa? Abjuu waan akkasii fa'aarratti hojjechuuf ammoo qabda moo maalinni keessi akka jiru isa jedhus yeroo barbaadu. Dhugaa dubbachuuf ana ammumayyuu tun qabeenya argadhe.
isa jalqabaa namoota gargaarsi barbaachisu. Isa lammaffaa faarfannaa koo. Sammuu koo keessa wanti jiru mana tun ta'ii lafa tun ta'ii makiinaa tun ta'ii yoon argadhe immoo isa hin jibbus. Garuu namoota akkasii duukaa enjoy gochuun namoota akkasii duukaa ooluun sitti tola. Ba'aa immoo ammayyuu nan baadhaan. Yoo gara mana of cootti harkaan baatanii deemu ta'ee harmoolii maal irraa fuudhee daakuufaa nan baadhaan ammayyuu isa dhugumaa dubbachuuf. Yoon carraasaa argadhe carraasaa baay'ee hin jiru garuu carraasaa baay'ee hin jiru waan akkasii caammaa nama ofirraa kennaa ta'ee miti kun ikko isa dhugaa dubbachuuf. Maal yaadde maaltu si gaddisiise ofii keetii waa sana booda akkam taate. Yoo tarii argiteetta ta'eef haasa'amaa ture miidiyaan olii gadi fuffuudhaa ture. Namni kallattii garaa garaan ilaalcha mataasaa qaba. Jiraattoonni naannoo sanaallee komentii jalatti barreessaa turan. Mucaan sun uumamaan miilli isaa sirrii miti. Miilla isaa kanaan jilbeeffatee dhoqqee keessa jilbeeffatee caammaa qulleessa. Yoo xiqqaate sa'aatii dheeraa jilbeeffatee oola hojii isaa gatii ta'eef. Jilba isaan dhagaarra jilbeeffatee korotarra jilbeeffatee. Of jijjiiruuf hojii isaa kabajee hojii dhagatii ta'eef. Garuu ani wanti natti dhaga'ame mucaan kun hojii isaa kabajee hamma kana jilbeeffatee oola hojii isaaf. Nuti garuu isa nu uumeef keessumattuu gara tajaajiltootaatti dhufna gara kootti gara faarfattootaatti gara tajaajiltootaatti. Baay'een keenya wiixataa aga kamisaatti kaaffeerra teenye jimaata aga sanbataatti isteejirra dhaaban. Baay'een keenya immoo kan kadhannu jirra. Baay'een keenya immoo kan akkas goonu jira. An addatti ta'e miti. Wayi tajaajilaa dubbachuuf baay'ee duubatti hin jedhu. Maaliif ofii koo tajaajilaa waan ta'eef qeeqas miti mormiis miti. Mucaan kun erga akkasitti jilbeeffatee nuti immoo agam jilbeeffannaa waaqayyoo fi daqiiqaa muraasallee jilbeeffannaa kadhannaa yaadannaa uumaa keenya galateeffannaa isa harka nuu laate isa miila nuu laate isa nagaa nuu laate galateeffannaa ergaa jedhu nama tokkoof nama lama fayyaduu danda'a narraa hafe jedhee gatii yaadee fi sana maxxansee caammaa manni miicaa jiru immoo caammaa isaa laalee ofirraa baasee kennee fi irraa kan hafe akka gargaarsaatti. Sana booda waan akkam taate mee haalli sana booda ittiin darbite tuuti sana booda akkamitti ofii keeti. Baay'een eebbifameen dhugaa dubbachuu fi baay'een eebbifame baay'een gammada. Biyya lafaa kanarra jiraadhaan kennaa caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Isa dhugumaa dubbachuuf. Isa dhugumaa dubbachuu fi kennaa caalaa wanti na gammachiisu hin jiru jireenya koorratti. Kennaa jechuun obboleessi kun gorsaa ture yeroo darbe gara gaaffii biraa malee waaqayyoo kadhannaa tokko sii kadhadhaa waaqayyoo haadha manaa gaarii siif haa kennu naan jedhe. Yoo kana ta'uu baatee gaa'illi kee balaa qaba. Anamma kootii koo baasee yoon kenne natti tolaa. Qabattoo koo baasee kennee beekaa. Saatii koo ofirraa baasee yoon kenne natti tolaa. Nama yoon jaalladhe yeroo sanaa fi waanuma jiru. Amma gaafa faarfannaa fa'aa tajaajila fa'aa deemnu nama lama sadii taane yeroo isaan tajaajilli isaanii na eebbisu saatii ofitti baasaa, uffata ofitti baasaa, waan akkas akkasii jira gatii ta'ee fi inni kun gaa'ila kee duukaallee walitti si buusuu danda'a kadhadhullee naan jedhee natti qoosaa ture jechuudha. Kun gammachuu koo waan ta'eef hin godha malee akka gargaarsaatti miti. Amma kan ofirraa baasee sii kennuu nutuuti qabdu. Amma tumati qabdu ani sittiin ta'uu malee yoon sii kenne nan gammada. Yaaddeetta jechuudha ammayyuu yaada akka inni jirudha. Kanaaf gammachuu koof hin godha malee akka gargaarsaatti yaadee miti. Kana namillee na hubachuu danda'u qaba. Wantoonni akkasii kun egaa amma calleedhaan himaa namootaaf kennaan kennuu dhumtiyyuu kennaadha jedhanii namoonni amanan jiru. Kennuun kennaadha jedhanii namoonni amanan jiru. Kennaadha taanaatu naa dabalame ammayyuu nan barbaada. Kanaaf kennaa kennuutu si bira jira jedheen yaadaan. Kennaan kennuu kun immoo calleedhuma hin kennamu. Namuu fedhii irratti hundaa'a waan ta'eef keessi kee qophaa'aa ta'utu irra jira. Sanaa fudhachuufis ta'e kennaa kana keessumsiisuuf ati qophaa'aa ta'utu irra jira. Fakkeenyaaf nama yoo harkisaa kennuu fedhe qilleensaa deebisutti kennaa kennuu kenname jechuun yoo ta'e balleessuu irra wanti darbe hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Toledeef egaa wantoota baay'ee nama barsiisanii fi nama bashannansiisanii dhuga baatii gaarii sirraa argachaa irraa isa kanatti egaa daawwattoonni keenya akka gammadaniif itti bashannanan illee abdii guddaa qabna.
namni isaa wanta nuun goonu hundumti isaa dhaloota kanarratti waan ta'e inpuutii wayii hin dabalaa wanta muraasa dhaloonni kun irraa argataa waan jennuudha waan ta'eef gara mudannootti yeroo deebinu egaa mudannoo gurguddaa qabdaa baay'eetu jira isaan keessaa garuu baay'ee kan natti tolee argadhe keessaa Finfinnee dhufee deebii akka carraa namoonni waan garagaraa bitanii galu ati bishaan bitattee galteedha haayilaandii bitattee galeedha manancarii maqaa balleessii kuni kana qofaa miti manancarii tokkos bitatee galeera manancarii dhiiraa otoo hin ta'in manancarii shamarranii bitatee galeera adda baafachuu dadhabdee moo manancharicha isaan kana lamaan mee akkamitti yaadatte mee akkamitti manancariin kun kanuma dhiiraa galanii sitti gurguranii xaba goonee wajjin nyaannee wajjin dhugaa turreetu aasaa kan akkasitiin hordoftoota bira garuu hin humne miti wanticha dhugaas qaba sobas qabaachuu danda'a akkamitti akka ta'e dhageessan beeku ana haayilaandii bitadheera garuu fudhee mangalee dhugaa dubbachuu haayilaandiin bitadhee abbaa lamaan bitadhee fudhee mangalee biyyumatti fudhattee galee badii miti makiinaa keessa siyoon taa'ee naan dhugaa jedhee fudhee galee sana booda garuu qodaa isaan ganne jedhani hin ganne inni wanti nama tolu achirratti qodaatti bishaan bitatee gale sanaan bishaanuma boombaarraa buu kanatti guuttateetu baatee naanna'aa ture jedhani maqaa balleessii fi garuu ani gaafa fudhee galu akka guddaatti yaadeetuun ta'e makiinama keessa taa'ee dhuguuf gaafan dhugummoo yeroo mana ga'ummoo bishaanitti guguutta amman baatte qodaa kana baay'een ta'u gaa ji'a lama yookaan sadii yoo sagantaa deemes fudheen deema kan koo waan ta'eef shaalichuma baadattee deemte kan kooti haayilaandichi waan ta'eef kadhatti naa buusaan jedha itti naa buusa manancarii kana manancarii kana odeeffannoo kana eessaa akka fuutee hin beeku namoota muraasa wasiila koo ala nama lama yookaan nama sadii qofaaf beeka kan beeku garuu ani akkuma dhufeenini nan arge baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuuf manancarichi baay'ee guddaa bareeda guddaadha inni lakkaa kan eenyu guddaadha bakka gatiin gaggaafadhe warri sunis jiru kan dhiirotaas jiru warri saayiziin isaanii xixiqqaan bareedu garuu isaanis inni kun baay'ee guddaa waan ta'eef bareeda kanaaf isanni gatii natti mee namanni dafee kaffalee fudhee sokke ija korra godheen deemee isan mana galee ofirraa hin baafne yeroo irbaata nyaannus ofirraa hin baafne dhugaa lafiin saatiin 12 ta'ee tokko ta'ee 2 ta'ee hammarra futti ofirraa hin baafne isaan kana natti kolfuu footoo na kaasuu ani maal akka isaan kolfanis beeku kana malees amma gara xumuraattis fidaa irra waan ta'eef siin jedheera Finfinnee seenees egaa beekta geejjibni magaalaa kanaa xinnoo isheen baay'ata waan ta'eef aadaa biyyatti barame wajjin hin deemu dafii karaa kana ce'ee yeroo siin maal gaanfa qabdii nama jibatti konkolaataa gaafa qabaa ittamoo horii masa biyyatti bareedaadha. Kuni garuu sodaa dhugaa garuu maaliifi dabeessa waan jedhamu jiranii namni nama baqatu dabeessa mitiire yoon baqadhe dabeessa jedhamanii gatii yaaduufi suuta manjaagaa natti yisiisu maal jedhu akkasumatti dabarsina. Wow, waaqayyo si haa eebbisu. Tarii deebi'ee yeroo sana yaadaa ture qophaa jiraa laatan ammayyuu yoona waan jedhu faan yaadaa ture. Hiriyyaa qabaa kaadhimaa qabaa fuudheeraa isa jedhume namaaf ifa godhame maali? Eenyu inni? Kanaafi deebii hin fuune hiriyyaan qabu jennee kaafnu. Nagaafachaa turan dhugaa jiru dubbachuufi atillee tarii odeeffannoo kana dhageessee ta'uu danda'a. Fuudheera kan jedhan jiru. Bakka nama guddaa faasiseenii yerootti lafatti argamu fuudheera fa'aa jedhama haasaa akkasii jira hin fuunneen. Kiliipii keenya ammoo suma yoo kana shilingii jedhurraa ammoo jaarsa waggaa 80 yerootti fakkaatu yoo qabda baay'ee nama guddaa taate jirta tarii hin da'uun eenyudha isaa. Kabajadhiin ture barsiisee kan daa'imummaati. Nama guddaa fakkaata. Kanaaf sagantaa akkasii keessa hin jirrudha. Waanuma jiru yoonaa keessa gaariidha. Qofaa kun jiraadhaa, ofii koo nyaata hojjetadhaa yookaan immoo akka nam tokkotti bakkeetii nyaadhaa haadha manaa hin qabu. Hiriyyaa, kaadhimaa
wantoota akkasiis yoo jiraatu. Waaqayyo immoo hundumaa gochuu hin danda'a. Abdii qabna. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Deebiif. Akkasumatti dabarru. Akkasumatti dabarru. Si raffisee waan dinqii gochuu danda'a. Tole ulfaadhu galatoomii baay'ee natti toleera. Egaa amma gara xumuraatti immoo yeroo dhufnu xumuruma jechaa baay'ee deemaa jirra waan ta'eef faarfannaan ati yeroo faarfannaa hojjetu deebigaa baay'ee itti yaadee akka inni hojjetu odeeffannoon qaba. Baasii hedduullee akka itti baaftu odeeffannoon qaba. Sababni isaa yeroo namoonni birrii jechuun sadarkaa kaffaltiin keessanillee baay'ee wal caalaa isa jedhu faan qaba. Tarii ciree laaqanaa fi irbaata walitti fufiinsaanii fayyadamuu dhaabee waan jedhu faa qaba. Amma kana ejjennu akkasii kutannoo akkasii qabaachuun kee maaliif barbaachise hojii akkasii hojjechuudhaaf fakkeenyaaf ofii keetti agabsitee ispoonsera hin argattu moo wantoota kana hojjechuuf aarsaa amma kana baasuun barbaachisaadha. Sana gochuu keetiin immoo wanti itti dhabde yookiis immoo wanti itti argatte maaltu jirame? Dhugaa dubbachuuf gaaffii gaarii na gaafatte. Waaqayyo jalqabatti gaafa nama uumu namni akka sagalateeffatuuf ture. Namni cubbuu seexanaa wal qixaa hojjete. Seexan akka waaqayyo ta'uu barbaadee kufee namaan immoo gaafa guyyoomsu maal jedhe? Yoo muka kana nyaatan akka eenyu taatu jedhe? Akka waaqayyo taatu jedhe. Sanaan kufee namni. Waaqayyo garuu hammuma kana keessa seexanaaf har'a cubbuun ni ifame. Dhala namaatti garuu araarame. Iddoo aarsaa isaa diigame sana ijaare anaan isiniin nama kamiin iyyuu. Kanaaf hojii ana immoo jechaa jiru dhugaa dubbachuu fi ani erganii ciree koo nyaadhee laaqana nyaadhee irbaata nyaadhee waggaa dheeraa ta'a. Walitti fufiinsaan hin jiru waan akkasii. Isa dhugaatii kun isa dhugumaa fuula waaqayyootti sitti. Ani amma ciree kofaa sa'aatii 8tti nyaadhaa. Sanaan immoo jirra ture yeroo natti dhi'ummoo nan bulaa. Namoonni baay'ee na gorsuu kana haasa'uullee danda'u warri ani wajjin hojjedhe baay'een isaanii hin beeku. Laaqana koo immoo walumatti amma hin beeku ani maqaa isaayyuu irraanfadheera. Isuma dhugumaa dubbachuuf. Ture waggaa dheeraa ta'a. Erga hojii jalqabe baay'ee tureera. Kanaaf yeroo koo baay'ee isaas achirratti waan dabarsuuf yeroo qofaa immoo miti haala baay'eetu jira. Akkatti har'a namni taa'ee ilaalu kana miti wantichi. Dhugaa dubbachuu fi akkatti namni har'a yookaan deeggaru yookaan bileen godhu yookaan qeequ yookaan mormu yookaan si arrabsu yookaan si eebbisu yookaan si jaallatu yookaan si jibbu akkas miti. Jireenyi ati jiraattee dhufte. Boqqolloon utuun dubbata ta'e bunni utuun dubbata ta'e gatii kaffalee lafa keessatti tortoree har'a ol bahee ija baay'ee baatee mul'ate kana utuu hin himata ta'e utuu naasaa ta'e waan baay'ee machuu danda'a. Akkasuma hojii kana yeroon hojjedhee saba koof dhiyeessu gatii ani baase gatii ani itti dadhabe sitti dhiyaa kanaa hin beeloftaa hin daartaa ani har'a mindeeffamaa miti waldaan kiristaanaa mindaanaa kaffaltuu hin qabdu mindaa waldaa kiristaanaa hin qabu yookaan immoo madda daldalaa yookaan madda galii tokkoyyuu hin qabu. Tajaajila gatiin koo hojiin koo jireenya koo gatii ta'ee fi baay'ee gatii gurguddaa kaffaleen kanan hojjechaa jiru. Namoonni baay'een na gaafatu maaliif albeemii keelleen hojjettu jedhu maaliif asaan akkas akkasii jira gatii ta'ee fi gara sanatti deemuudhaaf gatiin har'a ni kaffalaa jiru kun baay'ee guddaadha. Garuu akkuma sila sii kaasee akka dadhabbiitti yaadee wanti duubatti na deebisu wanti haamlee korokkutu kanan rakkadhe kanan dhabe jedhee wanti duubatti na deebisu waan hin jiraanneef ejjennoo ani har'a faarfannaa hojjechuuf qabu baay'ee olaanaadha jechuudha. Hamma lubbuun xiyya na keessa jirtutti. Mul'oome daa'imni fo'uutti. Waaqayyo si eebbisu. Albeemii maaf hin hojjetu deebii faarfannaa qophaan kun akkamii? Tarii galii hedduutti argataa laata namoonni jedhan jiru. Tarii albeemii maaf hin hojjetu sadittee deebii kee ammaan argadhe gaaffiin siif kaasuuf yaade tarii isa amma kaasteraan argadhe akkatti jiru abbaatu beekaa ollaan bultee beekaa odoo Oromoon egaa ijaarsa lasatii maaliif albeeman hojjettu tarii wantoota kanaaf wantootuma ittiin faarfannaa tokko yookiin siingilisa jennu kana hojjettuuni
hojjechuun maaf ulfaate yookiis immoo sana gochuudhaaf haalli bajeta keetii akkamii namoonni immoo sanarratti si deeggaruuf fedhii qabantu hin jiru moo namoonni si bilbilanii faarfannaa kanatti eebbifamneerra jedhanii jiranii san jira taanaan immoo maaf gara sanatti dhufuu dadhabde tarii namoonni immoo galii hedduu irraa argatamu jedhan immoo jiru meeshaa kanas waan tokko tokko akka nu kaaftu barbaadeen galii hedduu baay'ee namatti tolan kan bashaddaqaan jira bashaddaqaa jira galii hedduutu jira galii sana uummanni iyyuu beeka baay'isa uummanni beeku yoo baate parsantiin ta'e beekuu danda'a maaliif irra gatiin faarfannaa baay'ee ol ka'eera albeemii isa jette albeemii hono jedhanii hojiin kokko faarfannaadha kan kun guyyaa hundumaan barreessa guyyaa hundumaan faarfadhaan yeroo kamiyyuu hojiin koo hanqinni gama sanaan jiru hin jiruudha hin jiru nan hojjedha garuu tiraakii tokko hojjechuu yeroo dheeraa natti fudhata tiraakii sana immoo hamma ammaatti miidiyaa namaa irratti kan nan hojjechaa jiru sababiin isaa namoonni ani miidiyaa isaanii irratti uummataaf dhiyeessu kun itti hirmaataniiti kan production isaatti hojjetamu anamma soobee of hin jechu akka nama tokko ta'u namni tokko ani gatii waldaa na laattoon akkas godheen beeku ani gatii hin jedhu akkas hojiin koo jireenyi ani ittiin jiraachaa jiru kuni hojii kana kanaaf jireenya kootti hir'isee ofii kootti hir'iseenini hojii kana hojjechaa jira hojii kana immoo namoonni na wajjin hojjetanii hamma ammatti nan qunnamne egaa namni yoo dogoggoruu baadhee namni ta'ee na sobsiisee ture jechuudha. Garuu namooti yuutuuberoonni kuni miidiyaa isaanii kan uummataaf dhiyeessu dursanii na gaafataniiti kan isaanii kaffaltii barbaachisu kaffalan jechuudha. Siif kaffalu moo hojii sanaaf? Wajjii jiruuf kaffalu. Anaaf maal kaffalu anaaf? Namoonni tokko akkasitti yaadu amma gaafarree bilbilanii waan si kolfisiisu baay'ee dhageessa. Isaanillee akkasuma mudannoo isaaniitti faarfannaa deef meeqaan bitte jedhanii faa gaafatu bilbilanii. Anaaf immoo gaafa bilbilanii faarfannaa kee meeqaan gurguratte birrii meeqa argatte baajata meeqarraa argatte jedhu. Akkas miti. Yerootti hanqatee ani gatii gurguddaatti kaffaluutu jira. Isa kana isaaniif ergan iyyuu nan qata. Isaaniyyuu beeku. Isa kana isaaniyyuu dubbachuu danda'u. Maaliif akkati yaaddesiin ta'u. Gaafii ibsaa badaa gaafii faayilli kee immoo erga hojjettee parsantii ta'e irra geessee immoo badasi jalaa isa sana haaraa gootee kaastaa sila gatiitti kaffalu mudannoo baay'ee qaba addunyaa faarfannaa hamman sitti nu caala. Kanaaf albeemii kana hojjechuuf ani ayyaana isaa dhabee yookaan faarfannaa isaa dhabee tun ta'in haalli an amma irra jiru kuni sana na hojjechiisuu hin danda'u. Garuu namoota na deeggaraa jiran kana irratti miidiyaa isaaniitiin uummataaf dhiyeessuuf immoo gatii baasan isaan gatii gurguddaa hamma ammaatti baay'ee isaantu baasee asumaan maqaa miidiyaa kanaan baay'ee isaan galateeffachuu barbaada jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa malee an ofii kootiyyuu fakkeenyaaf ati yuutuubii hin qabdu kan mataa keetii qaba. Garuu yuutuubii kurra kaa'ee waan ani ittiin liinkii isaayyuu uummataaf erguu hin qabu. Irratti hojjechaa jiru gatii ta'eef. Inni kun gatii mataasaa danda'e qaba. Uummanni illee namoonni tokko illee dhugaa dubbachuuf maaliif yuutuubii kee irratti hojjettu heddu bilbilanii maaliif albeemii hojjettee konsertiin hojjettu konsertii hojjechuuf albeemii hojjechuuf harka qullaan hojjedha. Sababni mutaati kana irratti hojjechuu hin dandeenyeef iyyuu tokko maallaqatu si qabee jira. Maattiin nan hojjedha. Hojjettee machirra kaa'achuuf iyyuu. Maattiin hin hojjedha. Gatii gurguddaa nama gaafata akkatti namni yaadu kana miti. Gatii gurguddaa si gaafata. Akka har'a taa'amee yeroo ilaalamu daqiiqaa 5 faarfannaa. Faarfannaa daqiiqaa 5 ji'a 7 ji'a 8 haga waggaa tokko sitti fixu. Namni garuu daqiiqaa 5 dhaggeeffatee koomentii 50 sii kenna. Koomentii kennuun salphaa. Aniyyuu isanitti dadhabee amma kanaa dadhabee taa'ee hojjedhe utuun immoo kanarra fooyyesseera ta'ee jedhe yeroon itti quba nyaadhu yeroon itti koomentii ofii kennu qaba. Sana hojjechuuf immoo baajata dabalataa si gaafata yeroo dabalataa si gaafata. Yeroo baay'ee namatti murteessina malee. Ijoolleen keenya aniyyuu eenyuyyuu maaliif kan nuti gaafa faarfannaa hojjennu qodiroo baannee peestaalii baannee lagatti fi aadaa bareedaa hin qabnu nuti. Aadaa keenya moodifaayi goonee uummataaf dhiyeessuu hin dandeenyu. Lookeeshinii maaf laga filanna maaf laga bishaanirra deemna maaf dallaa jala teenya maaf horii maaliif jedhan aadaa bareedaa hin qabnu. Uffata miidhagaa uffannee lookeeshinii miidhagaa filannee itti kaffallee iddootti kaffalamu. Deemnee lookeeshinichatti kaffallee waan bareedaa imeejii bareedaa
aadaa saba kanaa kan calaqqisiisu hojjechuu hin dandeenyu. Garuu sanaaf baajanni amma jiru ammatti baajanni jiru koomentiidha. Baajanni jiru koomentiidha malee baajanni jiru ammatti waan sadarkaa sanarra nageessisu yookaan albeemina hojjechiisu sanarra hin geenye jechuu barbaadeen gabaabaa. Egaa hojii amma kana hojjetteen tarii deebiin namoota biraa namoonni amantii kana keessa hin jirre fa'aa yaada isaan sii kennan fa'aa hin jiru amma namoonni si jajjabeessan fa'aa faarfannaa kee kanatti eebbifamneera fa'aa jedhan hin jiru hamilee makee si kakaasu tarii gama hanqina baajataan wal qabatu kaafteetta tarii namoonni dhugaama isaa dubbachuuf faarfataa deef akkuma isin kaasaa ture faarfataadha hojiin isaas immoo faarfannaadha faarfannaa kana irratti hojjechuuf immoo dhugaamatti kan barbaachisu maallaqadha. Hojiin hojjetamu hundumtisu qarshiidhaan hojjetama waan ta'eef. Kanaaf kaffaltiimti inni baasee ittiin hojii kana dhiyeessu iyyuu kan warra kaanirraa adda jenneerra. Sun immoo kan itti gootuu fi qulqullina hojichaa fi miidhagina isaatii fi akkuma kana immoo daawwattoota kee jaallattoota kee ittiin kabaja isaaniif qabdu ittiin mul'isuu fi gatii aarsaa barbaachisu kaffalteetti godhaarta. Kanaaf namoonni faarfataa deef waliin hojjechuu feetanii namoonni hojii isaa kanarratti immoo deeggaruu gargaaruu dandeessanii gamuma kanaan egaa balballi keenya kottaan wajjiniin hojjedhaa jedhaanii sababni isaa hojiin isa bira jiru hojii gurguddaadha gatii gurguddaa qabudha keessumaa dhaloota kanarratti hojjechuudhaaf dhaloota kana akkaataa isaan keessa jiraniin aadaa isaaniitiin hammayyeessee dhaloota kana biraan ga'uu dhaaf hojjechaa waan jiruuf egaa hojii gurguddaa kana caalu hojjechuun sirraa eegamaa yookiis immoo hin danda'ama jedheen abdadhas amanasi waaqayyo si gargaara hojiin bal'aan fuula kee dura jira gara fuula duraatti hojii akkamiitiif karoorfattee jirta albeema amma jedhamu kana yoo namoonni argaman akka caalaa namoonni si jiriin hojjedha jedhanis yoo jiraatanii fi amma moof qopheessaadha ati isa jedhu irratti amma gara gudunfaatti dhufna waan ta'eef achumaan immoo namoonni ati baay'ee fakkeenyummaa isaanii faana dhoofte isaan galateeffachuu barbaadu fakkeenyummaan isaanii immoo sirratti dhiibbaa uumee jireenya xiyyaarra jiraattuuf bu'uura sii ta'anii jiran yoo jiraatanis achumaan yoo walumatti qabdee jechuudha isaan kanaaf hin caraas ilaalla. Dhugaa dubbachuu fi albeemii baay'ee keessa koo jira. Anamma yeroo waaqayyoo eegaas hin jira malee dhugaa dubbachuuf fiidbaakii namarraa jiru amma silarree kaastee turte. Sagalee ta'e irree waraabeen ture. Musliimonni qabne illee baay'een isaanii bilbilanii yerootti dinqisiifatanii yaada qabanii si ibsantu jira sagalee ta'e si dhageessisan. Marree jetteemi faarfannaa kan deemaan tana laalaatiin ture. Akka ajaa'ibaan nan tolu dhaame bilbila gaachirraa fuudheetiin bilbilu jira. Si galateeffachuu jeetiin si bilbilee ammaan tanaa bilbila kiyyaa kanarraa kaardii 25 takkaan si ergu. Waaqayyo si haa eebbisu waaqayyo si haa eebbisu. Amiin amiin wallahi ani amantii keessan illee miti garuu ammaan tana jecha jechitti fayyadamte gartee baay'ee na boonse baay'ee na tole. Jechi biyya gartee amantaa kanaa beektee gara aadaa biyyaatitti aadaa keenyaatitti fiddee biyyoo akka ajaa'ibaa boosuu jirta. Wallahi na toltee jirta akkuma goota keenya caalu baasanitti ilaaluu jira akka amantaa sin ilaaluu hin jiru. Na toltee jirta kanarra naasa'u maaliin godhaa miti natti toltee tuma jennaan siif yaada warraa kiyya wajjin daawwachuu jirra. Akka fakkeenyaatti kaasee namni kun musliima. Musliima amantii kana keessa hin jiru garuu yeroo dheeraa haasofne daqiiqaa dheeraa yoo xiqqaate daqiiqaa 46 isaa ol haasofne baay'een dinqisiifadhe maatii sana. Maatii isaa guutummaa na dubbisiisee baay'ee na dhibe. Maaliif namoonni gaafatii aadaatiin aadaa utuun balleessiin aadaa qabattee qulqullina miidiyaa kee eeggattee uummata kanaaf akka hojjetaa tokkotti gad of deebiftee akka hojjetaa tokko dhiyeessitee gaafatii uummata kanaaf hojjettu uummanni sitti gammada. Baay'ee natti tolaan haamleen saba kanarraa argachaa jiru jaalalaan isaanirraa argadhu naa bilbiluu naa barreessuu jabaadhu naan jedhu kanaafi haamleen amma qabu kanaan yoon illee qabeenya dhabeeyyuu haamleen amma qabu kanaan albeemii gaarii isaa hojjedhee dhiyeessuuf piroomisii galas. Wow, thank you. Baay'ee galatoomi. Egaa kanaaf namoonni isa kana keessaa qooda qabaachuun anarra jira. Anis immoo iddoo kana keessatti hamma ta'ee anis utuun keessaa qooda qabaadhe jettanii isa kana irratti hirmaachuutu hunduma keenya irraa eegama. Dhaloota irratti hojjechuudha amma. Ergaan kun walumaa gallisa.
Kiristoosiin dhaloota barsiisuu akkasumas immoo dhaloonni kun aadaasaa eenyummaasaa afaansaatiin akka inni itti waaqayyoon waaqeffatu hammayyeessee waaqayyoon waaqeffachuu danda'a isa jedhu ergaa kana of keessaa qaba. Kanaaf walumaa gala egaa shilingii ittiin baafne isa jedhu immoo gabaabamatti jechuudha. Kanaaf egaa faarfataa Deevii faarfataa dhaloota irratti hojii ciccimaa hojii gurguddaa hojii dhalootas waldaa kiristaanaas waaqayyoonis gammachiisu hojjechaa jirtudha. Hojii keef baay'ee waaqayyo si haa eebbisu jenna gatiin kee waaqayyo harka jira waan ta'eef gatii nuti lafa kanarratti argannu egaa akkuma akka dandeettii isaatti namni akkuma akka ilaalcha isaatti waan ta'eef isa kana baay'ee isaas oliis hin kaafnu gadis hin buufnu qixa keenyatti fudhannee dabarra ergaa nuu ta'u waan ta'eef isa kanaaf hojiitu hojjechaa jirtu hojii guddaadha hojii baay'ee ajaa'ibsiisaadha keessumatti dhaloota dhufaa jiran irratti baay'ee hojjetamaa jira. Kanaaf dhaloota biraa deebiin ati argatte immoo argaa jirtas karaa miidiyaa hawaasaatiin deebii baay'ee argachaa jirta kutanii akkaataa ergaa isaaniitiin dhiyeeffataa jiru waan ta'eef isa kanaaf kunumti jaalala isaan sii qaban argisiisa waan biraan yoo hafe jechuudha. Kanaaf ati immoo gara fuulduraatti egaa albeema hojjechuudhaa fi sagantaa kootii karoora akkasiis qaba jetteetta. Dhaloonni isa kana keessaa qooda qabaachuun qaba. Deebiin karaa kana bira dhaabbachuun narra jira. Isa kana keessaa anis immoo wanta kana gochuun narra jira namoonni jedhan egaa deebiin quunnamuudhaan isaa wajjiniin haasa'uu dandeessu. Isa kana irratti immoo hundumti keenya yoo hirmaannee fi tarii ashaaraa dhaloonni bor haasa'u keessaa qooda qabaachuu keenya akka ta'e dagachuun nurra jiru. Kanaaf waaqayyo guddaa si haa eebbisu eebbifamiin jechuun barbaada. Kanaaf egaa xumura irratti gaaffii xumuraa ta'e inni fannaa ati shilingii jette kuni baay'ee yeroo ammaa kana qilleensa qabatee jira. Egaa faarfannaan kun faarfannaa baay'eemaa ergaansaas yeedaloonsaas walaloonsaas baay'ee haala ammayyaa'aadhaan haala yerootiin ergaa yeroollee kan of keessaa qabu namoonni immoo inni kaan immoo sirbaadha inni kaan faarfannaadha inni kaan siyaasadha inni kaan amantaadha jedha wantoota akkasii of keessatti qabatee jira faarfannaan kee meeshaa kana irratti gabaabsitee kaayyoon ati faarfannicha qopheessiteef immoo maali? Baay'ee namatti tola. Egaa an akkasitti yaadni ture namoonni akka isaanii galutti hiikkataniif. Amma fakkeenyaaf gaafan sitti haasa'u kaameraamaanonni akkaataa isaaniitti hiikkatan ati akkaataatti hiikkattu uummanni bira ga'u uummata tokko tokkoon akkaataa inni itti hiikkatu garaagara. Kanaaf ani garuu bilaasha na jaallattee waan irraan fudhannee yaamtee natti laattee wangeela. Guddaa ku diqqaan tuffanne koodee kiyya Yesuus ansiif jecha dheedhii naffeela. Alfiitti na yaamte kichuuf xobbee akka kiyyaa eenyutu nagaaf ceekuutti buusa. Aduu akka hojii koo dirree addabaabaayatti cubbuun lubbuu tiyya fannisiisa. Gaachana dhugaa taatee roorroo narraa qolattee echaan goree diinni na diiga qaaliin kee qaaliidha afaan buleen kakatte si chaappeffadhee qaba dhiiga'edha. Namni kana yeroo dhaggeeffatu afaan Oromiffaan dhaggeeffata. Akkamittiin akka isaaniif galuu dide anaaf iyyuu naan galle gaaffii biraan. Kanaaf shilingii ittiin baafne saantima ittiin baafne. Gatiin kaffaleen qaban kanaaf. Waanan kaffaleen qabu. Fayyeen fayyuu kee odeessa. Faarfannaa namoonni akka aarsaatti akka maalootti ilaalanii jiru. Akkas ta'eetu jiru garuu fayyeera jedhee naasaa jira malee fayyuuf gatii kaffalaa jira miti. Sila sii kaaseedhaan. Hojiin hojjedhu tajaajilan hojjedhu keessatti waldaa kiristaanaatti hin herregadhu. Gatii koo. Gatiin koo poostaa waldaa kiristaanaa miti. Gatiin koo mindaa waldaan kiristaanaa yookaan charchii naa kaffaltu miti. Gatiin koo dhiiga waaqayyoo isa gatiin qabne isa madaalli hin qabu. Kanaaf shilingii ittiin baafne aarsaaf korbeecha hin qalle fayyeema fayyuuti yoo odeechaa. Nani madde amma akkan fayyee ni madde malee waan an kaffalee hin qabu. Namni immoo kaffaltee tanaan jedhu immoo yoo jiraate inni kun waan biraadha. Akkamitti akka gaaffii isaaniitti ta'e immoo hin beeku. Inni kun anaaf iyyuu gaaffii jechuu barbaade. Kanaaf faarfannaa dhumti kuni anaaf dubbii sagalee waaqayyoo irratti. Dubbii sagalee waaqayyooti. Lakkoofsa lammaffaa dhaggeeffatteetta. Baadeen baduu beeka sanyiin dhugaaf sagaduu yoo saarra farra bitu eega. Duguugamanii masirraa hambaan dhabanii bushaayeen isaanii eebbadeeda. Haraanni nurreechuu mooraati keessa bultoo qorroo madde joo biraan diigu. Yeroo manni mootii abjuu sodaan xaxamuutii keewwan isaanii hooda hiiku.
ko shilingiitiin baafnee arsaaf korbeechan qallee fayyee man fayyootti yoodecha harmee Oromiyaa keessatti yoo dhaladhe yoo ni lammii kee ta'uun koona booncha. Waaw. Waaw. Waan itti baasee qaba kana keessatti. Waan ofii koo kaffaladhe gatiin baaseen argitu. Isa ta'een odeessaa jira. Kana namni keessa naafaa baru. Utuman kaffalii nan fayyi. Namoonni akka koo fayyanii faarfannaa kanaa fi kan kanaa achi faarfachuu barbaadanii gara fayyina kanatti akka dhufaniin ergaa dabarfadha. Waaqayyo si eebbisu. Muratti namni fakkeenya si ta'ee karaa daandii kanarraan fayyattuu achumaan nama galateeffatu yoo qabaatte sagantaa keenya xumura jenna waan ta'eef carraa si laadheen. Gama faarfannaadhaan egaanii faarfattoota hundumaa dhaggeeffachaa guddadhee namoonni baay'ee jiru maqaa isaanii tokko dhiisuu hin danda'u. Faarfattoota baay'ee qabna isaanii dhaggeeffachaa guddadhee faarfannaa hunda isaa hundan dhaggeeffadha. Asii achiis hundan dhaggeeffadha. Ergan gara faarfannaatti dhufee kana dhaggeeffadha. Asumaan immoo si baay'ee si galateeffadha. Keessummaa kee gootee kabaja guddaanaa laattee dhugaa dubbachuu fi waan keessa koo jiruuf waan uummatatti gaaffii ta'e ifa godhee asiin akka naasa'uuf carraa gatii laatteef baay'ee si galateeffadha. Galatoon baay'ee. Anis baay'ee si galateeffadha. Tole gaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa faarfataa Deef Girmaa waliin turtii taasifnetti guddaa akka gammaddaniif itti eebbifamtan egaa abdii guddaa qabna. Egaa turtii waliin goonetti nus baay'ee gammannee baay'ee yeroo bareedaa waliin qabaanneerra baay'ee natti toleera. Si waliin turtii yeroo akkasii argachuu kootti baay'een gammada. Waaqayyo guddaa baraaf jireenya kee eebbisu. Afaan tajaajila kee eebbifamu. Egaan isinillee hamma yoona kanaatti yeroo keessan nuuf filaattaniin waliin turtii taasisuu keessaniif gamanumaan isin galateeffachaa sagantaa kana akkasitti qopheessinee kan isiniif dhiyeessine egaa ani Hambisaa Gurmuu akkasumas immoo ogeessota kaameeraa keenyaa Caalaa Fufaa akkasumas immoo Daawit Alamaayyoo ogeessa sagalee Solomoon Baqqalaa waliin ta'uudhaan sagantaa kana akkasitti isiniif qopheessaa turre. Isaan waliin ta'uudhaan sagantaa kana isin biraan ga'a turre. Sagantaan keenya ammallee akka itti fufetti jira. Isinis turtii gaarii isiniin jenna. Egaa amma yoona kanaatti immoo sagantaa kana yeroo keessan laattaniin waliin qooddachaa waan turtaniif Waaqayyo guddaa baraaf jireenya keessan haa eebbisu jecha sagantaa keenya kana kanuma irratti goolabnaa torban sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin.